إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا Because they could not justify why human beings are born poor or healthy, which I've given you the answer in Islam. As far as the second question is concerned, gaafin tee lammaffaan ifiin if ajjeesuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Deebisaan dhoorkaadha yoo ta'e namoonni maaf balleessanii badan nama waan kanatti isaan jajjabeessuutu jira moo jetti. Qur'aanni suuraa Baqraa suuraa lammaffaa aayyaa 195 irratti harka keessaniin ifin dhabamsiisinaa ifin ajjeesinaa jedha. Kanaafuu akka Qur'aanaatti balleessanii baduun dhoorkaadha. Haraama. If ajjeesuun dhoorkamaadha. Nama nagayaa kan biraa ajjeesuu irratti Qur'aanni suuraa Maa'idaa suuraa 5ffaa aayyaa 32 irratti akkana jedha. Namni nama lubbuu biraa haqaan malattiin ajjeesin ajjeese. Takkaa namni nama hamtuu dalaguun dachiin balleessin ajjeese. Akka waan nama hunda ajjeeseeti. Namni lubbuu takka jiraachise akka waan nama hunda jiraachiseeti. Kanaafuu nama nagayaa tokko ajjeesuun namni sun hordofaa amantii fedheetiis yoo ta'e islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Namni tokko boombii fitti hidhee nama nagayaa ajjeesee yoo osoo fittuun hidhii yoo ajjeese islaamummaa keessatti wanni kun dhoorkaadha. Kanaafuu nama nagayaa ajjeesuun islaamummaa keessatti dhoorkaadha. Akka mala waraanaatti yoo fayyadamte. Beeytu warri Jaappaan mala balleessanii baduu kana fayyadamaa turan. Malli balleessanii baduu kun eessa akka argame beeytu? Akka Profeesara kitaaba Deengituuwiin Ameerikaa jedhuu barreessetti namoonni yeroo jalqabaatiif balleessanii badan warra LTT jedhamani. Warra Taamil Taayigars jechuudha. Garuu arra islaamummaatu itti qeeqama. Maaf akka ta'e hin beeka. Miidiyaadha. Balleessanii baduu warra muslimaatu jalqabe waan jedhu dhageessee beeytaa? Dura warra LTT jedhamantu waan kana jalqabe. Itti aansuun warri Ameerikaatis itti fayyadame. Muslima keessaayis namoonni muraasni fayyadamanii jiran. Garuu warri waan kana karaa godhe eenyu isaan? Haa ta'u malee yakki balleessanii baduu tokko yoo raawwatame maqaan shororkeessaa muslimaa jedhu saffisaan irratti dhawama. Chaayinaatti waggoota muraasa dura mata duree shororkeessummaa fi jihaada ija islaamummaatiin jedhu irratti haasawa taasiseetiin jira. Waa'ee balleessanii baduutiin wal qabatee islaamummaan maal akka jedhu deebisaa gad fageenyaan kanneetiin jira. Ilma namaa nagayaa ajjeesuu akkasuma lubbuu ifii balleessuun islaamummaa keessatti haraama. Deebisaa siif kanna jeetiin abdadha. Gaafii keetiif galatoomi. Maayikii warra dubartootaa irraa yookaan kan dhiiraa kan duubaan jiru irraa namni muslima hin ta'in yoo jiraate harka keessan baasaa. Yoo hin jirre maayikii warra dhiiraa kan fuuldura irra jiru irraa gaafii itti aanu fuuna. Namni muslima hin ta'in kan gaafii gaafatuu barbaadu yoo jiraate gammachuudhaan simanna. Namni muslima hin ta'in yoo jiraattan sodaadhaan malitti gara maayikiraafoonaa dhihaadhaatii gaafii teessan gaafadha. Kun carraa keessan. Amma dura wayitaan gara Chiinaay dhufu gaafiin hundi warra muslima hin ta'in hin gaafatamte. Ammaas warri muslima hin ta'in kan Chiinaay jajjaboodha jeetiin abdadha. Gaafii barbaaddan gaafatuu mirga qabdan. Waaniin an dubbadheen yoo waliigaluus baattan rakkoon hin jirtu. Koottaatii gaafii teessan dhiheeffadhaa. Na amana an dargaggeessa. Ta'us qeeqa fudhatuun hin danda'a. Qur'aanaas islaamummaas qeequu ni dandeessan. Kun carraa keessanii gaafadhaa. Yaaboo gara maayikiraafoonaa dhihaadhaatii shakkii isin keessa jirtu qulqulleeffadhaa. Isarraayis dhageessanii jirtanii kun carraa keessanii itti fayyadamaa. Maqaa keetii fi dalagaa kee ibsi itti fufi. Maqaan kiyya Raamaan Kirishnaan jedhama. Injiinara sooftuweeriiti. Gaafii lamaan qaba. Islaamummaa waa'ee qaama ofii erga du'aniin booda nama biraatiif arjoomuu irratti maal jedha? Ni hayyamamoo ni dhoorka? Gaafiin kiyya lammaffaan ammoo islaamummaa waa'ee awaamaa maal jedha? Gaafiin kiyya kana. Obboleessi gaafii lama gaafate. Namni muslima hin ta'in gaafii lama yoo gaafate rakkoon qabu. Gaafiin duraa islaamummaan waa'ee qaama ifii du'aan booda namaa kan nurratti maal ja'aa je. Gaafiin lammadaa ammoo waa'ee awaamaati. Gaafii duraatiin wal qabatee aayaan qur'aanaa yookiin dhaamsi hadiisaa kan eega du'an booda qaama ifii arjoomuun ni dandahama yookiin hin dandahamu je'ee qajeelatti irraa dubbatiin jiru. Garuu konferansiiwwan hedduu Saawud Arabiyaa, Maleeshiyaa fi biyyoota garaagaraa keessatti godhame irratti dubbatamee jira. Hayyoonni waan tokko isaan taasisu irratti walii galanii jiran.
sunis ulaagaan sadii yoo guutame qaama namaa dabarsuun ni danda'amaa ja'an. Tokkoffaa namni qaama sanitti haajamu dhugumatti qaama san arkachuun kan haalaan isaaf bu'aa qabu ta'uu qaba. Yoo qaama biraa fudhachuun kun kan lubbuu isaa hambisu ta'e fudhatuu ni danda'a. Namni qaama namaa arjoomu kun wayita qaama isaa arjoomu kan lubbuu isaa miidhu ta'uu hin qabu. Fakkeenyaaf ayyoon onnee tiyya kan hin du'a. Kanaafuu onnee tiyya kan hin danda'u. Haa ta'u malee ogeeyyiin fayyaa akka ja'anitti kalee lamaan qaama keessa jiran keessaa namni tokko isii takka qofaan jiraachuu ni danda'a ja'an. Kanaafuu kaleen haadha tiyyaa lameenuu yoo miidhamte an kalee tiyya takkittii isiif kennuun hin danda'a. Anis isiinis lubbuun turuu dandeenya. Namni yoo du'e qaama isaa arjoomuu ni danda'a. Garuu yoo lubbuun jiraate qaama lubbuu isaa irratti miidhaa geessu yookiin isa ajjeesuu danda'u arjoomuu hin danda'u. Ulaagaan sadaffaan ammoo maallaqaaf jecha qaama kennuun dhoorkaadha. Namni tokkolleen qaama isaa gurgurachuu hin qabu. Kanaafuu ulaagaan kunniin sadan yoo guutaman qaama arjoomuu ni danda'ama. Very well can be done. As far as the second question is concerned, what does Islam have? Gaafiin teeta lammadaa ammoo islaamummaan waa'ee warra awaamaa maal ja'aa jette. Dhimma kanarratti awwaaniin itti amanu tokkoon qaba. Obboleessa ati awaamaa? Miti. Lakkii awaamaa miti jedhe. Awwaytaan nama awaamaa tokko wal arku wanni inni an dura godhu nama awaamaa saniin baga gammaddeen ja'an. Namoonni zaakirmaaf nama awaamaatiin baga gammadde ja'anii ajaa'ibsiifatuu malan. Sababaan an nama awaamaa saniin baga gammadde ja'uuf namoonni hedduun ijuma guduunfatanii amantii qabatan. Tokko waan abbaan hinduu ta'eef inninis hinduu ta'uu mala. Kunis waan abbaan kiristaana ta'eef kiristaana ta'a. Musliimoonni hedduunis waan abbaan muslima ta'eef islaamawan. Namni awaamaa kun garuu sammuu isaatti fayyadamee yaadu jira. Tarii maatii amantii qabdu keessatti dhalachuu mala. Abbaan isaa nama amantii qabu ta'uu mala. Garuu gooftaan akkamitti nyaatatti haajama? Gooftaan akkamitti du'a? Gooftaan akkamitti soba je'ee maatirraa fagaate? Sababaan an baga gammadde ja'uuf waan inni qaama shahaadaa tan duraa je'eefi. Qaamni shahaadaa kan duraa laa ilaaha jechuudha. Gooftaan hin jiru jechuudha. Wanni narraa eeggamu akka namni awaamaa sun illa Allah ja'u godhuudha. Allah malee kan ja'u itti da'uuf hin qaba. Inshaa Allah akka akkas jooniin godha. Dalagaan silaanarraa barbaadamu walakkaan naaf dalagamee jira. Nama musliman tahin kan gooftaa biraatti amanuun dura gooftaan inni gabbaraa jiru sun gooftaa sirrii akkan taane itti mul'isuun qaba. Eega gooftaan inni gabbaraa jiru sun sirrii akkan taane isaa mirkaneesseen booda waa'ee gooftaa isa dhugaa itti himuun qaba. Garuu nama awaamaa kanaan wal qabatee silaa dalagaan narraa barbaadamu walakkaan naaf dalagamee jira. Namni kun qaama shahaadaa kan duraa laa ilaaha jechuun walii galee jira. Wanni narraa eeggamu illa Allah akka ja'u godhuudha. Inshaa Allah sanammoon hin godha. Gaafiin duraa an nama awaamaa gaafadhu. Gooftaa jechuun maal jechuudha tan jettu tana. Namni tokko gooftaan hin jiru jechuudhaaf dura hiikaan gooftaa maal akka ta'e beekuu qaba. Yoo hiikaa gooftaan beeyne gooftaan hin jiru jechuu hin danda'u. Fakkeenyaaf wanni kun qalama yoon jedhe garuu wanni kun qalama? Is this a pen? Miti. Wanni kun kitaaba. Wanni kun qalamaa miti jechuudhaaf durarratti hiikaa qalamaa beekuu qabda. Namoonni gariin lakkii zaakir wanni kun kitaaba akka ta'e waan beeynuuf qalamaa miti jechuu dandeenya jechuu malan. Akkas jechuun danda'an. Wanni kun kitaab ja'ama yooniin je'ee si gaafadhe lakkii kun kitaab miti jechuu dandeessa. Yoo nama hiikaa jecha kitaab ja'uun beeyne taate. Wanni kun kitaab miti jechuudhaaf dirqama hiikaa jecha kitaab ja'u beekuu qabda. Sababni isaa kitaab jechuu fi buuk jechuun waanuma tokko. Kanaafuu wanni kun qalamaa miti jechuudhaafis hiikaa qalamaa beekuun barbaachisaadha. Tarii hiikaa kitaabaa beekuu yookiin beekuu dhabuu dandeessa. Waliigallee haaluma kanaan gooftaan hin jiru jechuudhaaf hiikaa gooftaa beekuu qabda. Namni awaamaa kun gooftaan akkamitti nyaatatti haajama? Akkamitti kijiba? Wal'aansoo godhee akkamitti moohatama? Kanaafuu an gooftaa kanattiin amanu jechuu mala. Anis gooftaa kanaa kanattiin amanuun ja'an. Laa ilaaha sanbooda hubannoon sirrii tan gooftaa maal akka ta'e ittiin hima. Hubannoon sirrii suuraa Ikhlaas suuraa 112 aaya 1 hanga 4 irratti ibsamee jira. Inshaa Allah mata duree kanarraa guyyaa xumura koonferansii tanaa irratti irraa hin dubbadha. Namni awaamaa kun gooftotii kijibaa balaaleeffatutti jira. Itti aansuun nama awaamaa kana waan isa gaafadhuun qaba. Meeshaa tokkotu jira haa jennuun ja'an. Meeshaa tana namni tokkolleen dachii tanarratti amma dura arkeen beeku. Namni tokkolleen waa'ee meeshaa tanaan beeku. Eegasuu waa'ee meeshaa tanaa akkaataa meeshaan tun itti hojjettu kan sitti himuu danda'u eenyu jeetiin gaafadha. Namni awaamaa kunis namni waa'ee meeshaa takkaa dachii tanarratti argamteen beeynee natti himu hin jiru. Waa'ee meeshaa namni tokkoon beeynee akkaataa meeshaan sun itti daleedu kan himuu danda'u nama meeshaa san uume je'ee deebisa. Gariin namaa kan oomishe qofaatu sitti hima jechuu mala. Gariin namaa kan kalaqeetu sitti hima jechuu danda'an.
gariin ammoo kan meeshaa san hojjete je'ee deebisa uumaa oomishaa kalaqaa hojjataa je'ee deebisuu mala ta'us deebisaan isaa walma fakkaatti jecha inni fayyadame qoratuuf hin cinqamu waan inni je'e irrumaa hin fudha itti aansuun gaafii biraatiin isa gaafadha dhimma kanarratti barumsa kannee waan hin jiruuf asitti hunda irra deebi'uu hin danda'u itti aansuun addunyaan tun akkamitti uumamte je'eetiin gaafadha innis waa'ee Big Bang hima anis wanni kun yoom beekame je'eetiin gaafadha innis bara 1973 je'ee deebisa akka saayinsiitti barri kun kaleessa ja'ama waggaa 30 fi 40 dura waa'een Big Bang kan ati amma waggaa 30 fi 40 dura beene jettee himtu kana qura'aanni waggaa 1400 dura dubbatee jira je'eetiin itti hima eenyutu waa'ee kana dubbatuu danda'a je'eetiin gaafiitti aansa innis durdurii ta'uu mala je'ee deebisa anis hin mormu ittiin fufa bocni lafaa maal fakkaata je'eetiin gaafadha innis dur uummanni diriirtuudha je'ee amana amma garuu boca hanqaaquu akka fakkaattu beene je'ee deebisa wanni kun yoom beekame yoo jetteen bara 1577tti wayitaa saha Faransiis dachira naannawee beekamee ja'a wanni kun yoomi waggaa 304 dura qura'aanni waa'ee kanaa waggaa 1400 dura dubbate eenyutu waan kana yeroo sanitti dubbatuu danda'a je'eetiin gaafadha innis tarii ergamaan keessan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyuu namaa ta'uu malaa ja'a ammaas hin mormu ittumaan fufa ifni je'aa kan isaati moo kan balaqqeessa'ee je'eetiin gaafadha innis dur ifaan addeessaa ifaasaati jennee yaadaa turre amma garuu waggoota 100 dura ifaa balaqqeessa'ee akka tahe beeynee ja'a ifaan addeessaa ifaa balaqqeessa'ee akka tahe waggaa 1400 dura suuraa Al-Furqaan suuraa 25 aayaa 61 irratti ibsamee jira waan kana yeroo sanitti eentu himuu danda'a je'eetiin gaafadha bakka tanatti ni cal'isa deebisaa inni naaf kennuun eegu ittumaan fufa mana barumsaatti dur aduun bakkuma takka akka dhaabbattu barsiifamne aduun hin naanno'itu ja'anii nu barsiisan namni awaamaa sun kun qura'aana keessatti ibsamee jira je'ee gaafata lakkii kana duriin mana barumsaatti baradhe je'eetiin deebisaaf garuu qura'aanni aduu fi jiinii yookiin addeesni ni naannawanii ja'a akka saayinsiitti waan kana dhiheenya kana beekuu dandeenya waggaa 25 dura mana barumsaatti aduun hin naanno'itu ja'amnee barsiifamne qura'aanni waggaa 1400 dura aduun ni naanno'itii je'ee nuuf hime waan kana saayinsiin dhiheenya kana beeke eenyutu waan kana yeroo sanitti himuu danda'a je'eetiin gaafadha yeroo tanaas cal'isuu mala deebisaan eegin itti fufi dhugaawwan saayinsii taniin haasawa kiyya keessatti ibsettiin hima dhugaa saayinsii takka eegaan ibseef hin booda waan kana eenyutu dubbatuu danda'a je'eetiin gaafadha xumura irratti uumaadha oomishaadha kalaqaadha hojjataadhaa je'ee deebisa uumaa kana oomishaa kana kalaqaa kana hojjataa kana nuti islaamummaa keessatti Allah jennee yaamna arraan tana saayinsiin rabbiin hin jiru jechaan jiru laa ilaaha wantoota rabbitti fakkeeffamanii gabbaraman didaa jira illa Allah sah Faransiis biigan filoosofarii beekamaan beekumsi saayinsii kee xiqqaa yoo ta'e awaama si godha saayinsii gad fageenyaan beekuun ammoo nama rabbitti amanu si taasisaa jedhe kanaafuu haasawa kiyya kana kan qura'aanaa fi saayinsii ammayyaa ja'u kanaan jiraachuu rabbii karaa saayinsiitiin mirkaneessuu ni dandeessa deebisaasiif kana je'eetiin abdadha جزاك الله خير